bakkoota adda addaatti gaggeeffamaa turte. Amma immoo araara kanatti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jira. Mariin gaggeeffamaa jirti. Mariin tun milkiin akka dhumtu Oromoon ittitee dubbii tana karaa araaraatti, karaa nagayaatti akka deemuu fi biitti teenya biyya nagayaa, biyya misooma irratti ceetu akka taatu namuu irratti tumsu, namuu tanaaf waardiyaa dhaabbachuu danda'uu qaba. Tan jettu dhaamsa qabnaa jechuudha. Kan biraa kan jimaadhaan wal qabate. Jimaan Harargeedhaaf lubbuudha. Jimaan ilmaan Harargeetiif jiruudha. Jimaan ilmaan Harargeetiif waa hunda. Jimaadhaan ala naggada jimaatiin ala ummanni Harargeedhaa jiraachuu hin danda'u. Qonnaan jiraataan keenya jiraachuu hin danda'u. Roorroon gabayaa jimaa irratti deemaa jirtu qaama kamii fi akkamitti akka deemaa jirtu beekamaadha. Keellaaleen bakka hunda dhaabbatanii keellaan dhaabbatu kun qonnaan jiraataa keenya akka isaan gabayaa hunda irratti hin milkooyne taasisuu irratti hojjechaa jiran jechuudha. Kasaaraa gurguddoo irratti isiin tun keellaaleen kun hundinuu ka'u qaba. Qaraxni qarshii 17 ta'amee kaayame kunis sirraa'uudha qaba jechuudha. Guutumatti. So walaba ta'ee uummanni keenya naggada isaa barbaachisu irratti naggadachuudha qaba. Naggada isaa barbaachisu irratti naggadachuu qaba. Jimaan baala. Yoo gabayaan baane ni toolaqa. Haadha irra taa'uun ta'u muramuu qaba. Hogguu murame keellaa 3, 4 bakka 5 bakka 6 bakka 7tti yoo gurguramaa ka oolu taate bu'aan hin dhufuu jechuun uummata keenyaaf. Uummanni keenya jimaa muree kan oliif irraan kafalle gabayaa dhaqeeti booda oliif irraa kafalee ficaa bitatee jireenya bitatee manatti deebi'aa jechuudha. Dubbiin jimaadhaa nu biratti dubbii fooyyee dubbii layyooti dubbii lubbuudhaati uummata keenyaaf. Isii tanaaf ammaas sodaa tokko malee qabsaawaatis jirra irrattis qabsaa'uu teenyaa jechuudha. Kan biyya keessaa jimaan kootaa ja'amee kaayame guutuutti ka'uu qaba. Kan biyya alaatis kootaa ja'amee kaayame guutuutti ka'uu qaba. Abbaan magaalaa biyya alaatti qopheeffatee jimaa isaa karaa biyyaa galchate warra biyya alaatti wajji naggatate karaan isaaf walabatee banamee jimaa kana naggadachuu danda'uu qaba jechuun manni keenya. Amma immoo gabayaan cabxee jirti. Keellaan bakka iyyuu dhaabbata. Kiiloo takka qarshii 17 kafalchiisan. Keellaa tokkotti kafalanii silaa hundatti kafaluu baatanii keellaa hundarratti gatiidhaan wal sassaabamaa jechuudha. Kun uummata keenya hisaaba malee jireenya hammeessee uummanni keenya beelaaf saaxilamee beela takkaan argin qonnaan jiraataan jimaan jiraatu rakkoo takkaan mudachaa jira jechuudha. Isii tana immoo mootummaan dhageettii fudhatee tarkaanfii silaa jimaan biyya keessaa akka ka'u kan jettu xalayaa barreessanii jiran. Xalayaan san dhibbatti lafa buutee hojimaata irratti jijjiiramtee jirtu jechuun mallee. Isiin tun hojiirra jijjiiramuu qabdi. Kootaan biyya keessaa akka ka'u qofa osoo hin taane kootaan ala deemulleen ka'uu qaba. Magaalaa bilisaa ta'uu qabdi. Keellaaleen kararra dhaabbatan hundi qonnaan jiraataa keenyaaf walaba ta'uu qaba. Uummanni jimaasaa oomisha isaa fudhatee bakka silaa gurguratu geessatee abbaan silaa daldaalu sanirraa qaraxa mootummaan barbaadu fudhachuu danda'u. Gara biraatiin doolaara silaa mootummaan harkachuu qabdu mootummaan dhabaa jirti. Uummanni keenya gadadoo tana keessatti akka badatti rakkachaa maqaa jiruuf uummata keenya kana mootummaan dhageeffattee qalbii kannitee fi xiyyeeffannaa kannitee fi uummanni keenya walabaan jimaa isaa magaalaa isaa baafatee akka gurguratu taasisuu irratti shoora barbaachisu hatattamaan mootummaan tarkaanfii barbaachistu tanarra fudhachuu qabaa jechuudha. Tana waan if booda irratti hin jenne jechuudha. Guutumaa guututti jechuudha. Hawaasni keenya dhihanni isaa isii tana. Hawaasni keenya jiruun isaa tanarra rarraati. Hawaasni keenya tanaan ficaa bitata. Hawaasni keenya kanaan gaaza bitata. Tanaan ifaa ibsata. Uummata qonnaan jiraataa dhiqatee akka namaatti hin jiraatin ganamaa galgala ooruu isaa keessatti faantaan qotee hoomishee gabayaatti dhiyeeffatu gabayaa san dhoorkanii qaraxatti ol kaasanii jireenya itti balleessanii akka uummanni keenya wahuma takkaanuu hin milkooyne uummata keenya taasisuun kasaaraa guddoodha jechuudha. Isiin tun dhaabbachuu qabdi. Qaamni dhimmi ilaallatu kan federaalaatis, qaamni dhimmi ilaallatu kan naannoo Oromiyaatis, qaamni dhimmi ilaallatu kan godinaatis dhimma kana irratti hojjechuudhaan uummanni keenya guutuutti walaba ta'ee dhimma kana irratti akkaanii fi gabayaasaa jimaasaa geeffatee jireenya isaa mootu. Uummanni kun waan mootummaan gaafatte takkaa dideen beeku.
buusii mootummaan gaafatu takkaa dhorkateen beeku. Tan qabnerraa mootummaa cinaa dhaabbata. Xiqqoo hanga guddootti, lilmee hanga gaalaatti, jibbaa mootummaaf qabu ummanni keenya hin qabu. Mootummaa isaanii jaalata. Mootummaa isaa cinaa ni dhaabbata. Ummata akkana mootummaa fudhatee mootummaa isaa cinaa dhaabbatee muumicha ministeeraa fudhatee paartii fudhatee cinaa dhaabbatee halkanii guyyaa ilmaa hanga sangaatti maallaqarraa hanga lubbuutti mootummaa gargaaru kana ummanni keenya kun walabatee magaalaan daldala isaanii banamtee isaaniif dalaguu danda'u qabaa jechuudha. Waan dhaben qabu ummanni waan mootummaan gaafate tadidan qabu. Mootummaan ammoo ummata kana dhageeffachuu qabaa jechuudha. Arra sadaqaa kadhachaa jiran. Daandii irra bahanii jiran. Jireenya dadhabanii jiran. Ilmaan mana barnootatti ergachuu dadhabanii jiran. Ifiif jiraachuu dadhabanii jiran. Mixaaxni manaa goggogee jira. Boolliti manaa goggoydee jirti. Ficaan manan jirtu. Nyaanni manan jiru. Ummanni keenya gadadoo badoo takkaa jireenya isaa keessatti harka hin beekne harkaa jiraa jechuudha. Eenyuuf usna? Eenyu sodaaf callisna? Haqa abbaan si lolateen fudhanne namni muree si kan nun jiru. Mirga fi gaafachuun mirga fiitiif qabsaa'uun ammaas yakkaa miti. Kara nagayaatiin jechuudha. Kanaafuu ummanni keenya kanarratti tokkoome keessattuu Oromoon Oromiyaa keessa jiraattu bakka feete jiraattu hundi tokkummaadhaan ummata kanaaf tumsuu danda'uu qabna jechuudha. Sagalee tokkummaati. Keessattuu Harargeen tokkummaasii eenyu caala yoom caala cimsattee itittee faayidaa fi fayyadama ummata fi irratti milkaa'uu danda'uu qabdi. Yoo laalte ummanni keenya dildila qabu. Dildilli isaa hojjetamu ni jiga. Qabessi diimoo yoo laalte maanta na jaarame jani jiga. Yoo laalte ummanni aanaa baabbilee ifaan qabu. Baatirraa guyya lama guyya sadii torbaanirraa guyya takka harkata. Aanaa cinaaksan yoo ka fudhattu taate ummanni nageenya galgaluu ganamuu ajjechaatu jira. Du'aatu jira. Aanaa gursum yoo ka fudhattu taate ummanni keenya nagaan qabu. Boraalee irratti lafarratti wal ajjeesuutu jira. Buqqee jira ummanni keenya kadhachaa jira. Rakkachaa jira. Ummata jaalatee nu filatee mootummaa jaalatee mootummaa fudhatee paartii isaa fudhatee waan mootummaan ja'uun hunda cinaa dhaabbatu. Ummata ganamaa galgala mootummaa isaatiif ajajamu. Buusii mootummaan gaafattu hunda manatti itti dhaqanii irraa guuran kan taqabuun qusanne kana jireenyi isaa fooyya'ee fi qaala'umsi jireenyaa irraa gad xiqqaate ganamaa galgala tadafkee huurkeen tasaaqatee qoteen tagaggodhatee dongoreen lafa gaggodhatee dongoru san ummata keenya mataa ol qabachiistee deemsisuu danda'uu qabdi jechaadha. Wanni ummanni keenya gadi godhatee dachi tiraakteriin hin qotu bar ummanni keenya gaggodhatee haqaafaan qota. Wanni ummanni keenya gaggodhatee haqaafaan qotuuf ol godhatee mataa ol qabatee jiraatee mataa ol qabatee tarkaanfachuuf. Harargeen takkaa kadhatteen beektu. Tunnaannummaadhaa miti. Yoo rakkoon Booranatti mudatte hin usnu nu laallatti dhimmichi. Yoo rakkoon Guujitti mul'atte hin usnu nu laallatti dhimmichi. Yoo rakkoon Jimmatti mudatte hin usnu nu laallatti dubbitti. Yoo rakkoon Wallaggatti mudatte hin usnu nu laallatti dubbiin. Yoo rakkoon Shawaa Salaalee keessa mudatte hin usnu nu laallatti dubbiin. Yoo rakkoon Oromiyaa guutuu keessa mudatte hin usnu nu laallatti. Nutis isaanis nuyi isaaniif sagalee taanee isaaniif qabsaa'uudhaaf jiruu fi jireenya keenya dhiisnee wanni asitti aarsaa taanee hanga ajjeechaatti reebamaa turree fi akka rabbiitiin as ga'u jirruuf tanaafi jechuudha. Warri nu jeesuu hin danda'in warri rabbii urmii nu dheereessee amma nu tursiise ummata keenya kana gadadoo keessaa baasnee ummata keenyaaf sagalee ta'uu nu dhorkuu hin danda'ani jecha. Inuma hin danda'an. Tanaafuu ummanni keenya gadadoo guddoo keessa jira. Qaraxa kana kan kaa'e federaal hamiti naannoodha. Kan maallaqa guuraa jirus naannoodha. Kan baankiin naqu jirus baankii Sinqeetti naannoodha.
kan keellaa karaarra kaa'es naannoodha. Saniifuu kan keellaa karaarraa kaasuu qabus naannoodha. Kan sinqee achi kaa'ee maallaqa guuru san dhaabuu qabus naannoodha. Ka ummanni keenya akka walaba ta'ee jimaasaa magaalaa geeffatu roorroon takka karaarratti itti mudanne godhuu qabus naannoodha jechuudha. Dadhabate ummanni qarshii 17 kafaluu hin danda'u. Kiiloo 1,000 yoo geesse meeqa kafaluu deema jechaadha. Kiiloo 2,000 yoo geesse meeqa kafaluu deema jechaadha. Dadhabatee jira jechuudha jireenya ummanni keenya. Osoo laallee garuu ummata keenya kabeelawee daagarraa buqqee ummata keenya kabeelawee daagarraa alabbahee kadhatu osoo laallee garuu garaatti jabaannee calitti jennu hin qabnu jechuudha. Tanaaf dubbanna. Tanaaf barreessaa baanees. Tanaaf ammaas dubbachuu jira. Borullee dubbachuurraaf boodan jennu jechuudha. Warreen waan kanarra qabsaa'uudhaan ganamaa galgala hojii godhatte akka sheekka abbutta ijoolleen Oromiyaa keessa jirtan hundinuu ilmaan Oromoo naannoo hunda jirtan kan sagalee taatanii waan kana qonnaan jiraataa jimaan jiraatu kanaaf sagalee taatanii qabsooytanii hootaan biyya keessaa kun akka ka'u taasistan hundinuu rabbiin zajaa keessan isinaa kafalu galatoomaa isiniin jennaa jechuudha. Maqaa uummata keenyaatiin. Ammoo qabsoon hin dhumanne. Xalayaan barrooyte. Hojmaata irratti yoon deebine hin taatu jechuudha. Kanaafuu hanga xumuratti keellaaleen hundi fe'ee gatiin qaraxaa karra taa'e jimaa baala amma ooruudhaa gizee muree fidu baalaa hojii muree fida baalaa hojii mizaana. Baalli kun hangam takkatti mizaana qonnaan jiraataa kana. Qonnaan jiraataan kun magaalaa geessu jira malee biyya keessa oofachuutti hin jiru. Biyya alaa oofutti hin jiru. Ka biyya keessa oofatu tottolchateeti oofata eega duruu qaraxame booda. Ka biyya alaa oofus tottolfateeti isiin tun jijjiiramtee walaba ta'uu qabaa jechuudha keellaan guututti. Saniifuu qonnaan jiraataan ooruu isaarraa wanni wanta fidee asirratti rakkatee fi cinqatee fi rakkoo keessa seenuuf hin jiru jechuudha. Dadhabate uummanni keenya wullittaawee dadhabate humnaaf dadhabatee diigamee jira jechaadha. Isii tanaaf tumsa ammallee ta'uun akka itti fufu akka hin dhaabbanne qabsoon tun akka itti fuftu miilanumaan dhaabbanna nuti immoo qabsoo tana guutuutti dhaabuuf akka hin teenye hanga bu'aan uummata keenyaaf mirkanaa'utti waan uummata keenyaa tolaa irratti haqa uummata keenyaa dubbachuu irratti fayyadama uummata keenyaa dubbachuu irratti wareegamuun yoo barbaachise dantaa uummata keenyaarra wareegamuurra if boodan jennu jechuudha. Isiif qabsaa'u jecha jiruu qananii dhiisnee gallee as jirraa jechuudha. Teenyaafi miti. Hogguu uummata qabsooftuuf qabdu. Hogguu uummata qabsoo tana keessa qabsaa'eetiin jireenya isaa jijjiireettu qabdu kaayoo qabdaa jechuudha. Du'an sodaattu. Roorroon sodaattu. Reebamuun sodaattu. Tanaaf kutannoo fi murannoodhaan roorroo adda addaa tanurra deemtu. Ta nama keenyaan nurra deemtu. Ta ergamtoota keenyaan nurra deemtu. Ta ergamtoota jaraatiin nurra deemtu. Ta gamasii gamanaan nurra deemtu hunda halloo qocaa qabaannee dandeenyee keessa fullaanee onni yaa'u jirruuf haqa uummata keenyaa, du'aa'ii uummata keenyaa, du'aa'ii haadholee teenyaa, du'aa'ii maatii teenyaa dhugaa nuti qabannee yaanu saniitu akkana jabeessee nu oofaa jira jechuudha. Tuniif booda ni deebiti abadaniif feetuun deebitu. Irraa sodaannee booda deebinaan abadan. Ummata abdannuu qabnaa jechuudha. Ummata laalannuuf qabna. Ummata jireenyi isaa jijjiiramuu qaba jennee guutuutti qabsoofnuuf qabnaa jechuudha. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa guutuutti keellaalee achirra taa'e guutuutti akka kaasu qaraxa jedhee karaarra kaa'ee kana ka duraanuu amata bara meeqaaf hin turin kana hatattamaan akka irraa kaasu ummanni keenya walabaan jimaasaa oomishatee magaalaa geeffatee xiqqoo qotee horkee harkateen jireenya isaa fooyyeffachuu irratti akka mootummaan cinaa dhaabbatu miila naan gaafannaa jechuudha dirqama kun. Tanaa wajji wal qabatee mootummaan badii ilaamaa ummata kanarraan geessiseef mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ummata kana dhiifama gaafachuu qabaa jechuudha. Keellaa irra kaa'ee qaraxa irra guddisee ummata dalagachuu dhoorkuu isaatiif hiyyummaadhaaf kadhaadhaaf ummata kana saaxiluu isaatiif naggaadonni keenya maallaqa akka dhaban akka kasaaran taasisuu isaatiif dhiifama gaafachuu danda'uu qabaa jechuudha mootummaan naannoo Oromiyaa. Sadeeffaa beenyaa kafaluu qabaaf. Warra jimaan isaanii jimarratti irraa bade, warra jimaan isaanii magaalaa dhaqee irraa faca'e, warra jimaan isaanii gabayaa kan dhayne kararratti ayisuuzuudhaan dhorkaman, warri jimaan isaanii akkaaniif magaalatti hin gurguramne godhamee beelaa fi kadhaadhaaf saaxilaman naggaadonni maallaqni isaanii kasaaran hundinuu
mootummaan itti gaafatamummaa fudhatee beenyaa ummata keenyaa saniif hafaluudha qabaa jechuudha. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Yoo itti gaafatamummaan hin jiraanne maaltu naan gaheetu dhufa. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Eenyu kam waan kana achirra kaaye? Maaf kaaye? Akkamitti xinxaalee kaaye? Maaliif madaalee kaaye? Maalirra dhaabbatee waan kana uummatarra kaaye? Tan jettu hundinuu sirriidhatti laalamee uummata keenyaaf beenyaan kafalamuu qaba. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Isii tana sirriitti ijoolleen qabsaawaa jirtan jalaa kana dhufne irratti ititnee qabsaa'uu danda'uu qabna. Warroota waan kana keessa nu diiguu barbaadan, warroota waan kana keessa ergama biraa fudhatanii nurratti hojjechuu barbaadan, nuti warra lubbuusaa kanneen dhugaa uummataa dubbachuudhaan, haqa uummataa dubbachuudhaan, daba uummataa dubbachuudhaan, saaxiluudhaan, rakkoo uummataa ragaysee fi balaa uummata ragaysee uummata keenya dhageessisuudhaan abbaa silaa badii hojjete hunda saaxiluudhaan uummata keenyaaf irree taanee uummata dura